Lagi. Karena kinjai karena lu itu setiap nasu itu berarti sudah develop. Aye, bakal dia mau dapat ni amma. Terima aye. Kau dia ni? يا ربي كو بتفي شو خفور لي سادي ما تنار كذا إيموني كبداين جاني هندي من الأب تاجر نو هاسوا جرنا فكات قالوا مالكو تاجر هندي من الأب Argite. Hindi itu makan ama hindi itu amat. Kadang-kadang sana buat. Nah. Ara. Berapa? Kadang-kadang jiranee. Kadang-kadang ini. Pakai ispra. Maluman ini kabar. Maluman. يمر عملوا دمارك. ليه تعمل في الدين ما سولا شفتي دين تقولان روح شفتي خدتي في الدين. إيه ما شفتي؟ قولان روح شفتي خدتي. أي ما كان ديمي تنام نكمل سينجر يوم ما تبيه. ما جتي. نقطة اللي بالك أبا أنسي مالي مالن كبا إنجن إنت كفرتي. أوكي. ها؟ أنا كذا أكاس جناني مارس غرغارو نجنان كوبا ونن سودادا كوبا تاي بكنا كيسا. Oh my goodness, sucks. Musa kasar tante bismillah. Kita tu kau nafana tay. Ede mal tadi tante. Mal mani wajah. Mal ya, anci bagi kasih ti lefatin kion duma saksi dengan saksi. Dahar kira itu ini. Anjir serar tak maki. Kalau tiap dia ber. Ansi maling guna ni berita. Tarif war kisah di. Ada kasih di mal. Ansi maling guna ni berita. Tarif kisah har kis tu ber ni har kis te mana inar kini ber full isi. Tar kis tu sudah tu sandisi tu man tensu dan ni mana berusaha dan jerami. Tensu dan ni tak kafidia tu mana berah kaya. Konoti tu berduna menjan sebab hai mana menjadi rabsha goti alkiti men ana itu nak kan you know atiman nasi itu mana menjadi rabsha serap godan mal teh tidak menjan
Arama anta waaki. Ara kan nama sodaachisan qofa jira emirri ishii wayya hundumarra. Mucaan filaanantii engiisi kan biraa fideenyu siin jee ati maal haasawaa nama ficcisiistu jechuudha. Bismillah osoo na bira jiraate dhugaa rabbi. Fiti baqa. Duru walqixni anaafsi. Ana kanan jaaladhu osoo nama osoo na haasawaa jiru fiigu tokko maal taate nagiyaa. Osoo ana ta'e jeen barsiimaa jira waan jedhu. Sun dabree bar. Inni fiti baqa fiti. Ana darbeera atiitu darbeera jedhe malee maaki ammoona asuma jirti ija korra jirti as dhaabbachaa jirti harkisaa jira siif darbeera naaf garuu ammayyuu ta'aa jira yemirri. Ay mana barumsa jira waan ta'eef namni jiru saayibaa jasti fataa jaami isaanuma normaalidha. Okay bakka asitti haa tolu suuraa hin badinii dhaamsa hin qabdaa? Dhaamsa maaliin qaba yaa'u amma deemee sooni baay'ee argeeratti tola amma akkuma beeku ishee barbaadu hojiin kiyya. Dhaamsan ta'u warqee dhaamaa jirta amma. Okay dhaamsa hin harkisina shamarranii hin harkisinaan jedha warra dhiirotaatiif. Amalaan akka amma godhe warri argitan sana kaan amma godhe kanatti amalaan deemtanii amansiistanii afaanii amansiistanii ol gashitu malee hin harkisina. Dhaamsi kana caala jira dhee yaadon. Hin harkisina adda kutamti. Adda kutamti hin harkisina jeen. Kutamusa harkiin kutama bakka. Harki dubartii laafaadha. Okay harkiin kutamaa hin harkisina. Oo isiniif danda'amate akkasitiin baachuun jedhamni kun akkasitiin baadhatii ol gashaa malee harkaan hin harkisina. Harki shamarraniif kabajaa guddaa qabaachuu qabdan. Shamarran jechuun dubartii jechuun haadha, dubartii jechuun biyya, dubartii jechuun waasadii namaa oolti. Haadha, obboleettii, haadha mana. Akkasuma immoo dubartiin biyya. Yoo dubartiin hin jiraanne isiin jiraachuu hin dandeessan. Yoo nuti hin jiraanne isiin duwwaadha. Yoo nuti hin jiraanne addunyaan hin gubatti. Yoo nuti hin jiraanne maallayni hin jiraatu. Yoo nuti hin jiraanne qabeenyi hin jiraatu. Wanni takka hin jiraatu. Nu malee waan takka hin tolu. Seetoch! Onu hin jiraanne hoo maaki? Nan galchaasi. Ansan nan galchuu. Onu hin jiraanne biyyi hin jiru. Onu hin jiraanne isin hin jirtanii. Yoo nu hin jiraanne isinumtirree dhufuu hin dandeessan. Isinumtirree dhufuu hin dandeessan. Namni tokko dhalachuudhaa fi nuti jiraachuu qabna jalqabuma irratti iyyuu isin akka jiraataniif eenyu ka'umsi isaa nun. Galatooma hundi keessan warri koomenti irratti galatooma. Baay'ee mootummoota addunyaa duuba kan jirtu dubartii akka taate ni beektaa? Dubartii cimtuu mootummaa duuba jirti. Kan biyya bulchu duuba kan jirtu dubartii cimtuudha. Dhiirri tokko jabaatee gaafa hojjetu dubartii cimtuu yookiin haadhaa duuba jira. Kana jechuun haatiinis taate jaartiinis taate dubartiin dubartiidha. Dhiira gajjee dalagatu kan investi godhu duuba kan jirtu dubartiidha. Dhiira lafas jedhamu kophaa deemee maraatan nama dubartii waliin hin jiraanne jechuudha. Kan qamoo kan ganda keessa deemu kan maraatu kan nama arrabsu sun kan hidhata hin qabne jechuudha. Ciccimaan abbootiin qabeenya dubartii duuba jira. Dubbadhu. Dubartii sana eenyutu fide jalqaba eenyudha abbaan ishee eenyudha. Dubbachuu danda'u sirriidha. Akkati dubbattetti moo? Eenyu fidee eessaa dhuftee waan ta'eef. Ani jalqaba ka'umsi.
laal sun dalagaa rabbiiti beekte. Kanafuu dalagaa rabbii ergasiitti koo ati nun akkas bukkiitti nu qabdee sin akkas jidduutti kaa'uu dandeessu jechuudha erga rabbii hojii rabbii taananis. Dubartiin cimtuudha jechuun dubartiin hedduutti barbaachisa jechuun siif hime si galee. Dhugaadha ni barbaachisu garuu barbaachisu. Dhugaadha garuu dhiirri siin barbaachisa. Dhiirri jiraachuu waan nan isaan akkamittiin jiraatu jalqabuma. Barbaachisu hin jennaan. So dubartii jechuun dila kanaa jechuudha. Dubartiidhaaf kabajaa guddaan kan namu qaba. Yoo dubartii harkitan harka dha'uu qabdan. Yoo isiin asiin dabartee harka dha'uu qabdan. Yoo isiin samii gubbaan karaan ni jira isiin jettee karaan hin jiraatin illee ni jira jechuun sirra jiraata. Miila kee jalaan karaan ni jira siin jennaan yes ni jira. Yes queen jechuu qabdan. Bikka isiin seente hunda ifaan ibsuu qabda. Dhaamsi ennaan dhaamsuu qabda. Because dubartii queenidha. Asiin darbite amma.